Abbaan Taayitaa Miidiyaa hawaasaaf odeeffannoo dhugaa fi qaqqabamaa ta'e dhiyeessuun gama nageenyaa, misoomaa, bulchiinsa gaarii fi sirna ijaarsa dimookiraasii irratti akkasumas ilaalcha uummataa ijaaruun hojiilee gama dinagdee fi hawaasummaa biyya tokkoo keessatti hojjetamu gurra hawaasaa biraan gahuun gahee olaanaa kanneen bahanidha. Giddugalichi ogeeyyii damicha irratti hojjetan leenjisuu fi akka gahuman taasisuu keessatti sadarkaa olaanaa ni qabaata kan jedhan obbo Taaggasan qaamoleen faayidaa biyyaalessaa eegsisuun akka maxxantuu qaama siyaasaa tokkotti ilaalan dogongora isaaniirraa akka deebi'an dhaaman. ህግና የሙያን ስነ ምግባር በመተላለፍ የሚሰራጩ seeraa fi sirna hojimaataa cabsuun odeeffannoowwan sobaa akka biyyatti tamsa'an miidhaa isaan uummataaf biyyattii irratti qaqqabsiisan guddaadha. Kanaaf ogeeyyiin dhaabbilee miidiyaa yeroo kamuu caalaa faayidaa biyyaa fi uummataa kabachiisuun ergama isaanitti kenname sirnaan ba'achuutu irraa eegama. Haa ta'utii faayidaa biyyaalessaaf hojjechuun akka qaama siyaasa tokkoof hojjechuutti warreen lakka'an dogongora isaaniirraa barachuu qabu. ስለዚህ ለብሔራዊ ጥቅማችን መስራት ለአንድ ወገን እንደ መስራትም አይደለም ለሀገር መስራት ነው።